Deeroo bagana ga'an dhufte maali rakkoon ta'e isaas dhukkubu? Dooktor rakkoon tiyya waaniin amma daqiiqaa takka dura godhe yaadadhu. Wahiin irraanfadhaa jechuudha. Rakkoon tuyyoomi silaa kasi eegalte hangam takkas irra turte? Rakkoon tam eenyu ati? Hayyama eenyuutiin kutaa cisichaa kiyyaa dhufte maaliif dhufte? Dafii bee amma kamataa qorqorroo dhagaa. Qabbanaay qabbanaay. So maal taate isaas si dhukkubu? Ahmee nadiisiyaa doktora kiyya. Oromoon quufan malee hin utaalanii utaalan malee hin caban jettiimi. Quufeetumaan qarshii liqimsee yaa doktora kiyya. Oh no! Kun waan salphaadhaa hin yaaddawin akkuma salphaa si keessaa ba'a. Hayyee doktor eega jetteefuu hin yaadda'u. Hin sodaatin Adeeroo, baqeessaa jechuun waan guddaa miti. Namaan hanga ammaa baqeesse keessaa nama tokko qofaan na harkatti du'e. Doktor ati hanga ammaa nama meeqa baqeessite duuba? Ati naaf lammaffaadha. Mee barattoota xiqqoo mudannoo teessan ta'amma dura isin mudatte nuuf himaatii nu bashannansiisaa yeroo gabaabduuf. Anaan mudannoo qaba barsiisaa. Hayyee gabbayitii nutti himi mudannoo ta'e. Gaaf tokko micciyoo bareedduu takka jaaladheetiin siin jaaladha jee itti himachuu sodaadhe. Halkan takka sa'a 4 irratti bakka har'a waan fadheettaa malee ittumaan hima jeetiin itti himachuudhaaf silkii tiyya lafaa fuudhee miseejii barreesseef. Yaa bareedduu tiyyaan siin jaaladhaa, jaalalaaniin sirraa qabamee, yoo na jaalattes naaf deebisii, yoo nan jaalannes naaf deebisii jeetiin barreesseef. Hoggaana miseejii tana barreessee fixee ittiichi ergee xiqqoo taa'u miseejiin takka qalala'u jette. San boodaanis silkii fuudhee dubbisuun sodaadhe. Ganamaan laala jeetiin murteesse. Ganama keetiin uffata kiyya uffadhee mana fincaanii seenee fuula dhiqadhee eegaaniin faxara nyaadhe booda bakka ammaniin dubbisa jee murteesse. Yeroon fuudhee dubbisu garuu miseejiin akkana jetti. Your balance is insufficient. Please recharge and try again. Akkam bultan barattoota. Nagaya barsiisaa. Mee barattoota barnoota haalee baranne osoo yeroo hin qisaasne keessa deebine haa laallu. Ahmad ati deebii waan si gaafadhu natti himi. Hayyee barsiisaa. Mee Ahmad fakkeenya past tense naa himi. Yaa barsiisaa anqalee hin dhufu. Baay'ee gaariidha Ahmad. Ani isinitti gammadeetiin jira barnoota san sirritti hubachuu keessaniif. Ilma xiyyaara maayaa tana meeqan nageessita? Qarshii 10 Adeeroo. Shaanxaa kanaa wajjiinoo meeqan nageessita? Ta shaanxaa sin kafalchiisuu teetu manaa kafali. Ilma xiyya eegaa akkas ta'e galatoomi. Shaantuma kana naa fuudhe miillaaniin si booda dhufa. Adeeroo dhiifama naaf godha yoo si hin dhibne hogguu takka waa si gaafachuun barbaada. Lakki obboleessoo na hin dhibu waan feete na gaafadhu. Hayyee obboleessoo ati naannawa kana jiraattaa? An naannoo kanaan jiraadha maali rakkoo jira? Gurbaa tokkotu saayiba kiyya ganda kana jira yoo beeyte mee Adeeroo hogguu takka naaf dararame. Hayyee inni nama akkamii ibsa naa kennime? Maqaan isaa Ahmad Shaafii jedhama. Bifti isaa gurraachaa fi ammaas inni baay'ee qal'aadha. Inni nama konkolaataa BMW X5 bifa diimaa kan qabu oofuudha. Obboleessa kiyya makiinaa san qaba. Gurbaa lamaa fi intala takka qaba. Obboleessa kiyya akkuma ati jette kana. Yeroo dubbatu ni guunguma. Obboleessoo ni guunguma. Hedduun dhiifama si gaafadha obboleessa kiyya ani isa hin beeku. Hayyee barattoota an barsiisaa keessan barnoota maraatummaati. Amma isinis akkaan an ja'u na jala ja'a. 5 4 3 2 1